Armaan tayyuun rakkoo teessan lameen gosillee waa sababi akka fakkeenyaatti yoo rakkoo teessan lameen arge hojii teessan yoo arge yoo miti teessan isin na gammachiifte isin gammachiifte anilleen sababa akka hin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota gadaa akkam jettan fayyaadha baga jiraatanii akkasumatti egaa namoonni baay'een keessan har'aan tana gaarii isin gabataa jirtan isin deebisuudhaaf dhufne gadaa maal keessa jira yoom achi gabba'amanii dhaasanii jettanii ana gaafachaa jirtanii. Kanaaf hojjeman tana waa'ee bahiinsa gadaa irrattii fi waan takka isin ibsuudhaaf dhufne. Wallaahi egaa asumaan warri du'aayii gootanii illee hedduu takka godhatumadha. Kanarratti gadaan ni ba'a gadaani baalama nu qaban guyyaa sabtiitiin jee guyyaa boruu jechuudha guyyaa sabtii ba'a. Kanaaf jecha gadaan kun guyyaa baalama kana ammaan tana itti deemu jiru kana haala kamiin ba'a kisi bayoo akkam goona kalaas yaada jiru qabannee taraan tana isin dhumne akkuma viidiyoo kanarratti gartan isin beekne kalleetii fi arafeettuu haraan tana duraan illee narraa fagoo jiranii kalaas erga gadaan dhukkubee ammaan tana horiyaa dhufanii jechuudha. Maashaallah galatoomanii namni biyya ati rakkatte maalifi wallaahi rakkoon tuni waa hedduudha itti si baatti. Nama keetiifi jechuudha diina keetillee itti si baatti jechuudha. Bitum rakkatte gartaa jechuudha. Asii yaadu hoggaa ati fayyaa qabdu sirraa fagaatee wanni jiruus yoo ati biyya kee rakkattee rakkoo sirritu si rakkatee jee sitti figaa dhuusan hedduu nama gaariidha. Isaan illee amma kana haamsanii fiigaa dhufanii haga gadaa kana keessaa gabbaafnu iyyaanu jeniit har'a akkuma dhufaniin akkasumatti mana hakimaa gadaa dheenyee bakka inni jedhametti dheenyee mana hakimaa geessinee mucaa garaa haasa dhaabee garaa hana yaasa garaa hanaan jedhame akkasitti mana hakimaa geessinee jaraa wajjinis wanta akka haalli itti bahu haala mijeessinee jechuudha. Sagantaa guyyaa sabtii nu qabanii jechuudha. Guyyaa sabtii akka inni achi gabba'u nu qabanii inshaallah guyyaa biroo boonu oolu isinillee du'aayii godhaafii isin jaa maaliif wallaahi jara keenya mashaakila isinitti godhuu hedduun isin yeroo meeqa jechuudha. Wallaahi maaliif isin keessa jechuudha namoota hedduudha jira warra jechuudha rabbiin qulqulluu qabu durallee warra rabbii yoo kadhate rabbiin du'aayii nama seensan qeebaluuf nama jechuudha rabbiin karaa rabbiin qulqulluu qabu nama akkanaa kana jira jechuudha hojjettoota keenya kana keessa. Kanaafuu du'aan teessan tun yoo nu qeebalamte dhugaadha rabbiin nama dira kana keessa du'aa nama tokkotti illee taatu qeebalamuu nu ooltu ni qeebalamte. Kanaaf akka du'aan isin goon tun yoo faayidaa nu qabdi dawaa nu qabdi jenneeti bakka rakkannetti isinillee dirqama lammummaadhaa haga kana jechuudha du'aayii qofaan jechuudha. Du'aan biraa takka illee barbaanne du'aayii qofa isinirra barbaanna du'aayii qofa nu godhuun dirqama lammummaati jennee egaa isin rakkoo inni kana nu wajjin fudhattanii yoo wajjin kun sirriin jiraanis nuti dogoggorra jiraanis karaan kunis sirrii miti karaa haala deebi'aadha jettanii illee yaada kunuuntii jalatti nuuf keessanii hundaafuu nuti barumsas karaa tokkoon isinirraa ni baranna jechuudha. Ammas karaa tokkoon illee waa hedduudha bita rakkanallee nu dhaabbattan. Kanaaf jechuudha rakkoo keenya yeroo baay'ee deebinee kaameraa kana kaa'annee jechuudha isiniif mammaruu jiraa fi dhiifama gaa warreen isin shororkeessinee jirra. Kanaaf hojii ammaan tana ramadaan illee dhufee jira. Ramadaan hanga ramadaan riskiidha halaal amata hedduu warra amata hedduu gaafasitti ramadaan hanga itti deebi'ee soomu rabbi isin haa godhu walumaa rabbi haa godhu. Takkanaatti gadaan illeen akkanatti haala kanaan baalama qabanii tana keessa immoo illeetu isa naan wallaanaa waa inni baase guutuun akka fala yoo hoggachi gabbees fayyuu baatee dhukkubni ta'e itti deemu taate dhukkuba isaa naan milata ammoo akka jeet wani jira
Ammoo ta'uu walaan isaa qonna bulaan kuttuuti aduun wallaanati inni haajoo maleedha. Kana dhaabbatee ammas waan jee qabaa jechuudha. Akkuma viidiyoo ta'an irratti illee dubbatee jira. Maaliif akka gadaan kuulleen gita si gabbee amma akkittis waan kan juunis nyaanni joonne dhugaa jirtu himneet osoo inni hin baane waan goone jechuudha. Akkasii achi gabbaafnee akka walaan goone wanni goone ammoo asirratti dhaabbateeti dhaamsa daraba ta'e qabaa jechuudha. Dhaamsa san asiinis hojii isaa darattis hojjetuun isaa illee haadha gaanii wanni kun dubbiin kun sirrii moo sirriidhaa miti. Yaada isaaniirratti illee yaada isaaniitti illee ilaallaa. Maaliif namni kun hedduudha sammuu namaatuun adda adda yaaddi. Kana keessa immoo dhugaa karaa sirriisan yaallattee waachi illee ni jirti. Kanaaf jecha gaafni innis akka inni itti yaade isiniif himee gartee akkasitti yaada isaa illee ilaaltanii isinillee yaada san irratti kanatanii asumaan illee sagantaa gaaffiiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalatamtoota hordoftoota gadaatu bakka nagaan gartee gama keessanillee nutilleen arraan tana dhufne kanarraa gadaaleen akkuma beekamu mana hidhaatti jira. Kanarraa inni kun eegee damee kun dhukkubsatee jirti mana hidhaatti illee kun biraan akkanatti isaa warraan cafaqameef jechuudha dhukkubaa jira. Kanarraa immoo an gama kiyyaan osoo aanee wallaanuu ta'een waaniin qabuun isa gartee wallaanee kasaaraa gartee jechuudha miliyoonii fi kan namni gartee kiyyaan askariicharraa isa wallaanee isa hunda ni qaban. Rakkoon qabu kanarraa immoo hordoftoota gadaatu wanni dhaamsiin hin qabu aanee fi gadaa hedduu rakkoo xiqqoo takkaatu jira. Rakkoon xiqqoon sun maali yoo kan jettu taate isaan kuni wallahi dubbiin gartee aanee fi gartee gadaatu dubbiin abbaa dubaa hiyyeettiidha akkuma jaansanii sagartee saahibummaan isaanii tuni eega gartee isaan kun wajjin deemuu eegalan bakka kanarraa immoo haan kana asirratti ol baasee illee garuu dubbatuu feene gaafa gartee rabbiin gadaa baase isaa fi aanee illee saahibummaa isaanii kanaan akka mataa fayyatti yoonii fi qalaalessan jeen yookaan namni kun ni jiraame. Amma asirratti beekadhu illee qalaalessanii osoo hin taane gadi fageenyaan hubannoo yoo qabaatte taate waan yaada irra qabdu san gartee gadaan hogguu bee osoo rakkina kana keessa jiru osoo hin ta'in hogguu gadaan bee gartee waan akkanaa kana rakkina xiqqaa kanaa jettee karaa keessaatiin ibsuu fi ni dandeessi osoo kaameera irratti hin ta'in. Haa ta'uti garuu akka kanaan gadaan sitti mufate jeetii yaada maaliif yoo taate yaada tokko tokko irra kaasuu jirta waa'ee gartee isaa fi aanee irratti saahibummaa isaanii irratti jechuudha. Kanaaf ati waan akkanaa kana kaasurra booduma yoo dubbatte hoo wayyaa natti fakkaateen akka nama tokkotti isaan lachuu walitti qabdee jechuudha. Booduma hogguu gadaanis bee gartee wallaansa kanaas fixatee gurbaa nama baay'ee rukkub jira garuu garaa yaasu jira akkasitti akkana rakkina xiqqaa kana qabdaa obboleessa kiyyaatee namni illee sitti mufatu amma akkatti hordoftoonni si mufatan dhugaa dubbachuudhaan dhuguma garuu namni tokko maallaqa sirraa kafale rakkina ati qabdu si baase garuu immoo gaaffii tokko siif qabaa jennu gaaffii sii qabu san karaa keessaatiin fixuu ni dandeessaa waan jedhamu tokkotu na dhagame beektaan. Ayyee na dhageessa dubbiin jechuun osuma baanii qabdu kanarraa osoonii fi waan kana hamaa jechuun ta'in gadaa kana jechuu osoo hin ta'in maaliif isaan kun aaneenis gadaanis jechuudha waan gartee gadaan jees inninis garuma tokko deema yoo gadaan irra kana jees aaneenis gadaanis garuma aanee deema jechuudha. Namni kun silaa wanna kun hamtuudha wanna kun toltuudha yaanii isaan irraa ol qabanii dhugaadha. Isaan jechuudha gubuma takka illee isaan karuma gartee inninis deema karaa gartee gadaanis deema kanuma wal jala deema kanumaaf waan kana baasu waan kana jechuun beekadhu rakkina guddaa kan waan si dubbachiisuuf hin qabu natti fakkaate maal jettaan beektaa biyyoota kana akkuma beekamu obboleettii isaan fuutee achiin dhabamsu dhageessa biyyoon tun kutte tolaan faan gaafa san qabanii gaafa gartee tolaan faan qabanii futanii achitti biyyootun garaa godhatu illee biyyoon tun garaa qabu biyyoota ammas bakka isin jirtu illee dhageetiin jira kanarraa immoo biyyoota nama waan kana godhe hunda an silaa kama taa'eetti baruun barbaade kanaafii waan kana hunda dubbadhee jechuudha kama taa'eetti biyyoo bakka jirtu dhageetiin jira.
Takkan nanti dibbileen teessanii jara keenya mee dubbii tana jechuudha akka inni harka isaaniillee waan kana natti jechuudha maqaa ta'ee anaamaa irratti jalqabumaa jechuudha gaafa dura jalqaba wayitti dhuftan miyyoo tana ati miyyoon dhuftee kofitti dogoggora daleeyde atis jaartin ta'e dogoggora sirrii daleeydan ni fuudha jettee gadaan kunis hin fuudhin jee irraas hin qabne khalaas ni ta'a fuudhuu isin jee waan kana hunda numan ilaala garuu isin lachuu jaalala walii jaalattanii amma haasaa isaatiin isin jira barra jaalala immoo saahibummaadhaa walii jaalattanii yoo gadaan hara kana deebisin jee jiraachuu ta'a atillee yoo hara kayyaana jetteen sun yara deema maaliif waan san jettu itti guutaniituma waan san dalaguu malee waan fuuldura dhufaa jechuudha idduratti hin gartanii. Kanaaf jecha atis saahiba erga isa kanaa walitti dhuftee mashaakilli dila kun dhufee wanni hundinuu kanaaf jecha isaaf illee jechuudha heeriin dhaabbitii saahiban ta'e innis farqaatee caccabee baatii meeqammas yoo ta'e ammas mana yaasatti uumamee mana isaa dhukkuu jira sababa ta'eeti sababuma teessantun haa hattuu. Anaanis atis waan kana har tokkoon godaan illee irraas hin qabne itti si dhiibe qarqaasaatti akkana taate isin lachuu kunuu sirrii hin jirtanii sammuu teessan takka yaadni teessan tokko haraas wal jala dhaabbadhaadhaa jee dhugaadha yaada bareeda kaasee garuu ammas deemnee tawaa'ee mijuudha kaasee jechuudha maaliif Oromoon safuu wabiyyaa kennu aadaa qabdi. Yoo wanti kun taa'ee kun taates waan kanas erga lafaa ka'ee haasasaan kan wanni amma ta'ee dibata kana gadumaraan dhagee malee hin dhageenye jechuudha nu quban qabu ammoo ta'ee ammoo miliyoon sun yoo waan taane yoo feetes daleedde bakka daleeddes rabbi beekachuu dhisanii san itti dhiisudha maaliif yoo hammaattes yoo dubbiin ta'ishee atuus yoo hammam taates waan akkana kana hamdaatin haasumnee kennee dubbii tana hara ishee deemti fi abbaa dhimmi kun ilaallatu laallee fituu qabna malee tawaayee miyyoo garaa godhattee kana asirratti abbaasuun dogoggoran jaadhifama maaliif eegbii keenya hunda gaa waa hunda rakkotanii hunda hawaasni kun waa dhiphiin kun gaa asirratti dhugaa eegbii kan amma ta'u waan garaa asitiin waliin mari'annee finnoo jechuudha dhugaa illee yaadni hatillee bareedaadha ammoo tanarratti wanti akka jechuudha wanni sibiilu qabu Anaman tayyuun rakkoo teessan lameen goosilee gosa baabi akka fakkeenyaatti yoo rakkoo teessan lameen arge hojii teessan yoo arge yoo hojii teessan isin na gammachiifte isin gammachiifte anilleen saayiba akka isin kana akkuma itti argadhaa haali maasha Allah jee anilleen boorsa isin raafudhaa jechuudha habaralleen boorsa isin raafudhate ni yoo isin ammoo dogoggora deebi'ee isin lameen kun sadii kanarraa dhaabbaa jetteetuma atillee nagaa duraan osoo isaa waliin dura illee nagaa isin lameen kun yoo ta'u saayuma nyamatanii yoo isin kun dogoggora dalaguu baay'attanii badii dalaguu baay'attan maaliif ilmi namaa dogoggoraadha walaalaan ta'uu wanta akka dogoggoraan dalagus beekaa dalagus ati osoo jara kan lameen jechuudha adda baadhaa adda rabbadhaa jechuu osoo hin taane yaada bareedaa jechuudha isaan sallachuu yookaan isaanis kaaninis aboo ati isin badii bakka kaan haratti dogoggora qabdan tokko beekaa ta'e tokko walaa ta'e tokko beekaa ta'a waan kana tokko waan takka adeemsan itti yaadan waan yeroo san dabraa osoo hin taane deemnee kasan ka fuuldura tiif yaadaadha. Deemnee kan akkamitti oomnaa kana harka duratti kana yaada ammoo bichaa dogoggora keessan bakka kana kanatti dogoggora qabdanii bakka kana kanatti dogoggora siree kadhattee sobbolummaadhaa bisa akka jechuudha ni gorsitaa jechuudha. Rakkoo isaanii ni mitaaf. Maaliif namni kun yoo dogoggoraan dargees waan kana dhaabbatee jechuudha dogoggora isaa ani eessa jira
rajee bakka jiruu fi adeemsa kana itti bulaalee namni jara kan waan doktorraa biroomsa godhata. Saa Sirrii. tanaaf jecha yoo inni waan nuti ammaan tanaaf godhan dabarsitana laalee dogoggora tokko nutti argee akkana jeesidha amma dangataadhaan adda dhaabadha jechuun osoo hin taane isin akkana bakkaatti akkana qabdanii rakkoo akkana qabdanii jeesidha amma tana waan haroom jiraatin akkana jee nuti mee arammaan tana mataa fayyaafu mataa irra dhaabatin duuba deebi'ee laalaa jechuudha waliin duraan daddabarsan waan duraan naafii sabna jahuun irra dabarsan laalaa jechuudha nama jecha ana deemmessee Si hubachiise illee. ani hubachiisee anis akkasitti utuu deebi'ee waan kana hubadhee yaada isaa sanii fi hojii keenya kana bira qabee yaalee waan kun sirrii moo sirrii miti isaa kanaan sirrii miti immoo atti nu kakaasuudhaaf deemamoo atti nu kakaasuudhaan nu yaadee agartee laalee kusan guyyaan isaa sirrii fakkaate ani kan sirriidha jee yaada isaa sanii fudhadhaa kalaas akka jecha dhaamsa kana nu dhaamee samii irra yoo dinnes ol beekuudha jara keenya hawaasa Oromoo biratti yoo tulleen akkana kana jeetu hin dadhabee hin dhagaanii akkana jennaanis jedhanii jee sila rakkoo kanaan dhuftullee yoo nuti waan kana isa dhabuu dinnee fayyada isaan fudhachuu dinnee rakkoo kanaa yoo rakkoon asibootallee rakkoon dhufte nuti jechuudha yoo rakkoon kana baay'ee dinne yaan isaa sun hiikaan sun yaada baay'ee minjii maataane jennee nuti booda itti garraa jechuudha yoo nuti harkoo jedhamu taate kanaaf gocha illee ati dura jalqaba irratti jechuudha osoo kan taane dura takka gorsa tokko kan nu oolchaa jechuudha akka nama tokkotti amma beekame kan jedhu warreen isin nuti hawwatan hedduudha. Naatu beekaa osoo hin taane beekadu namni beekan beekaa naatu kuroonsuma kutee wallaahi. Dhugaa. Kanaaf jecha ammaan tan yaada asii warra yoota jiru kana kunuunsi isaanii akkatti mul'isa. San keessaa immoo yaada bareedaa asii gorsuus hedduudha. Yaada isaan barreessan gosa isaan gorsan kanarraa kalaas hedduutu fayyadamaa jechuudha. Ni fudhata. Hammoo gosa hamaadhaasis laayituman inni hundi dogoggoree kun jira jee akkasii jechuudha karaa ana baasu fasalaalee fudhaa jechuudha. Kanaafuu tikis akka waan takka yoo dogoggora nama garte nama san hubachiisuun waan hedduu akka bareedaa jedhu yaada. Nama kanarratti jechuudha aanee dubbiin ta'e dhugaadha. Maaliif yoo ta'e namni tokko rakkina tokko qaba yoo ta'e aboo obboleessa bakka kanaa kana badii kanaa kana siif inni dhiibbaadha kanatti oofu jirtanii dhiisaadha waan akkanaa hamtuu kanarraa dhaabbaadha yoo siin jee ammaan tana akka nama tokkotti si gorseen jaa garuu immoo saayibummaa ta'e san addaan dhaabaadha bakka inni jee tanatti gaaffii natti taate maaliif yoo ta'e isin nama rakkina baay'ee wajjin dabarse waan taataniif nama hanqanaa jee adda dhaabbatu miti maaliif yoo jettan taate dhuguma yoo gartee ilmi namaa dogoggoroodha isin dogoggortan obboleessoo atis dhaabboo aanee waan akkanarraa wal duratti jechuun isaa jiru sii jiru atis gadaa waan akkana sanarraa dhaabboo wanni kanaa sirraan fakkaattu jee akka gorsaatti isin gorsuu qabaa jeetii yaada. Wanta dubbii kana asumatti haadhaannu ammaan kana haggadaan hidhaa jiru ammaan tana sii ammas waan akkana kanaamu. Jecha ammaan tana kanaamu ibsamuun godhe malee sirrii ibsaa waan baatii miti jara keenya kanaaf jecha gadaan ni baati inshaallah guyyaa buruu dhugaa ijoolleen turetti gadaa finnee gaafatti isin marraati. Wallahi warreen du'aa hin godhin deemtu tokko kadhatoo mara. Hamma gaafa iddoo gayyaatii walitti himutti assalaamu alaikum warahmatullahi.